Har'a barumsa haalaan barbaachisaa tokko isin qabannee dhufnee jirra. Barumsa baay'ee murteessaa kan ta'e tokko har'a kompiitararraa bakka sarchii taaskii baarii kanarratti sarchii gootan jechuudha. Bakka kanatti sarchii baarii kanarratti maal sarchii gootanii Excel jettanii sarchii gootan. Excel keessatti akkamitti tootaal taayimii baafna. Tootaal taayimii fakkeenyaaf amma minitii sii kannee sa'aatii sii kannee kan nama baay'ee yookiin kan hojjettoota baay'ee jennee minitii isaan hojjetan. Eeqaa meeqa hojjetan tootaal taayimii walii galaa meeqa hojjetan jee si gaafachuu danda'a. Gaaffii jedhutis ta'ee bakka hojiitis ta'ee bakkuma kamiyyuu kan akkamitti qabaastus ta'ee barisaachuu bira salphaatiin. Kanaaf sirriitti barumsa kana jala deemaa hordofaatiin namoota chaanaala kanaaf haaraa sabskraayibii qofa godhaadhaan laayikii itti aansadha komeetti yaada keessan barumsa isinii qabannee dhufu jira nu barreessa. Egaa Excelii kee bifa kanaan banattee booda Excelii kee irratti akkamitti har'a tootaal taayim yookiin taayimii walii galaa akkamitti baasuu dandeenya. Namni tokko hojii hangam tokko hojjete sa'aatii walii galaa meeqa hojjete yookiin hojjettoonni keetis haa ta'u hojjetaa mana mootummaatis haa ta'u kamiyyuu haa ta'u tootaal taayimii fakkeenyaaf daqiiqaa hanganaaf hangana jidduu hojjete sa'aatii hanganaaf hangana jidduu hojjete averejii akkamii Exceliidhaan baasuu dandeenya bakka takkatti kan jedhu ilaallaa jechuudha. So Excelii kee irratti akkuma duraan beektan eega sararratti irraa maqaa gubbaa irratti waan dalagu deemsan akkana barreeffata taayim and minitii jettee taayitilii isaa barreeffata. Kazaa gabbutee teebilii baafatta teebilii. Teebilii kana keessa waan baay'ee jettee barreessuu dandeessa. Garuu waan ammoo gabaabsitima wooma sadii taayimumaa fi minitii isin agarsiisaa jechuudha. Taayimii fi minitii isin agarsiisa. Taayimii minitii fi tootaal taayimii keenya akkamitti qabaafnu isin agarsiisa. Foormulaa isaa jira. Foormulaa isaa gabaadhumaa irratti foormulaa isaa qabattanii kana hunda ilaaluun isaa isin barbaachisu jechuudha. Booda gaafa foormulaa isaa qabatte amma akkamitti akka hojjetamu isin agarsiisa. Hanqarumaa jalatti miti viidiyoo kana waan baay'ee irraa baradhu maaliif jennaan booda sa'aatii sii kennamee bakka keessattuu ispeeshaalii warri akkaawuntingii fi maarree kana fa'aa warri baratan warra peerooda manaajimentii adda addaa baratan kana baay'ee murteessaadha kun beekuun. Tootaal taayimii baasuun baay'ee ulfaataadha. Harkaanii namoota baay'ee nama 100 yookiin nama 200 sii kennee bakka takkatti harkaan baasuun baay'ee ulfaataadha. Kana akkamitti akka baastu sitti agarsiisaa jechuun barumsa baay'ee murteessaadha jedhee maal ilaalan. Teebilii kee barreeffattee boojaasin gamanatti minitii jettee gamanaan immoo taayim jettee barreeffata jettee barreeffata tootaal taayim jettee barreeffata. Waan salphaa tokko hojjechuuf bifa salphaa tokkoon hojjechuu dandeessa. Namni kamiyyuu barumsa isin barbaachisu kuni viidiyoo kana qofa ilaalaan sirriitti hojjeta jechuudha. Gabbutee gamana irratti sa'aatii kee barreeffate sa'aatii kee cek isin barreeffate sa'aatii takka lama jettee 9 jettee barreessuu dandeessa. Saampiiliidhaaf garuu kan hin barreessu kana barreessitee hojjechuu danda'u qabda. Kana eega barreeffatte booda viidiyoo kana bakka gubbaa irratti taayitilii jalqabaa kana ni sarradha jechuudha. Maaf sarradha akka adda ta'uuf isa kana ni diimeesseen sitti agarsiisa jechuudha. Akka salphatti sitti bu'uuf. Isi kana sarara san diimeeffadhu kan taayim jedhu kanaa fi kan haawar minitii jedhu kana akkasuma tootaal taayim kan jedhu inni gurraachuun fatta yookiin akka feete identification ilaali kuni akkanaan diimeessee kana diimeessuu dandeessa. Kazaa gabbute jala irratti sa'aatii kee guutuu barreessita sa'aatii illee si barbaachisu waan si kenname nama 500 taasisu nama 500 but garuu nama tokko qofa hojjettaa kalkuleeshinii nama tokko bichaa foormulaatti hojjettaa eegas booda salaayitii gootee bakka takka sii baasaa jechuudha bifa salphaatiin. Okay. Lammaffaa irratti eega gabbute immoo maal barreessita sa'aatiilee kee tartiibaan barreeffata randamli 9 maal jettee 9 ja'a maal jettee affeet maqaa namaatis dura irra barreessuu dandeessa. Garuu waan saampiiliidhaaf maqaa namaa hin dhisee kan amma bichaa kalkuleeshinii akkamitti akka baasu bichaa isin agarsiisa. Kana eega barreeffattee filattee booda asiin gad maqaalee namaa guutuu barreeffattee filatta. Kazaa sa'aatii kee guutuu xumurtu taanaan ichumaan ichi dabartee tootaalii kaa'etta. Kun amma tootaalii tokko bichaan hojjedhee si agarsiisa. Ganaa tootaalii tokkicha kana bichaa gaafaan hojjedhu guutuu isaa kan ifibsii baasa. Kun barumsa baay'ee haalaan murteessaadha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii qofa godhaadhaan maamila keenya taatee barumsa adda addaa akka kanaa caalu keessaa baradhaa. Eega kan barreeffattee booda barreeffattee eega. 3 C3 plus D3 plus D3 eegoonii booda slash goonaa slash goonee slash eega goonee booda ammatti goonaa okay ammatti goonee baay'ee salphaadha jechuudha. Baay'ee salphaadha.
formula isaa qofa qo'achiisa barbaachisaa ammatti wanti execute 24 hours times 60 minutes jechuudha. 24 hours times 60 minutes ammatti jechuudha. Enter gaafa godhu total time si baasa jechuudha jirti. Total time guutuutti jira si baasa. Ko nam tokko total time gaafa jira murteeffatu jirti total time guutuu enter godhee si baasa jechuudha. Okay. Kalau nama tu kau faham lagi ada mamma tu nanti formula bicara tu kisah formula aku bicara ni boleh. Balo. Aku berada. Inagal. Inagal. Salunagal. Okay, wow, aku agarkan nazar tu bahasa Jirajo. Akan bahasa total time kenya, gana total time kan nama berbadai gutusa. Yero takati al takati kita seliti gutu. Kumakan tu kucisan ni bicara kaba. Kan nama tu gutusa nama sudah dah itu fasal pada. Akan nanti si bahasa itu. Kuni belum saja ya berarti wasal pada miti. Yero di sini ngalun di sini. Tiko wai halo orang bisa tiko anbrok save. Karena mana aku berada dengan kabu, bayi berada mana yang dengan kerumati dia udah. Gutu betar kita gutu saya bukan kasih bahasa itu. Karena kena sinjina bayi gitu mah, angkat mati kan dulu gitu mah. Like dan subscribe itu channel kan. Karena raja ada sini kawan ni mana ikut kan saat ini kan jalu kan perora di kawan ni mana perora singgir sini kan perora di. Bayi berada murtesa ada itu ni karena dia bukan